Itoophiyaan yeroo shanaffaa hidha Abbayyaa guutuun Masrii sodaachise. Audiitarri Federaalaa qisaasama faayinaansii waajjiraalee mootummaa saaxile. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa badhaasa filannoo imaltoota beeksisa bara 2024 injifate. Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa jijjiirama gatii warqee irratti taasifamuu ifoomse. Dhaabbanni qorannoo qonnaa Itoophiyaa oomisha waakkoo babal'isaa jiraachuu hime. Kunneen mata duree oduuwwan keenyaatti kabajamtoota daawwattoota keenya oduu wiirtuu miidiyaa irraa qindeeffannee sa'a kanaaf kan jenne qabannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Oduu waliin ani Margee Tasfaati. Itoophiyaan yeroo shanaffaa hidha Abbayyaa baatii dhuftu guutuuf jetteetti. Hanqinni bishaanii mudachuu mala jechuun Masriin sodaashee ibsachaa jirti. Oduu dabalataaf Magarsaa Baqqalaa. Ogeessi bishaanii Masrii Itoophiyaan kufama bishaanii hidha haaromsaa shanaffaa guutuuf qophoofte irratti mari'ate. Itoophiyaan yeroo shanaffaa fi hidha Abbayyaa guutuuf yeroo qophooftutti sodaan Masrii keessatti mudatee jiraachuutu ibsama. Itoophiyaan yeroo shanaffaa fi kufama hidha Abbayyaa ishee guutuuf qophaa'aa jirti. Kunis Masriin dhiyeessii bishaanii irratti dhiibbaa hamaa geessisa jettee sodaa qabdu. Suuraaleen saatalaayitii dhiyeenya kana kaafaman Itoophiyaan hidha haaromsaa guddicha laga Abbayyaa irratti falmisiisaa ta'e yeroo shanaffaaf guutuuf qophii taasifte kan mul'isu yoo ta'u, kunis hamma bishaan Abbayyaa barbaachisaa ta'e argattu irratti dhiibbaa hamaa geessisuu danda'a jechuun Masriin yaaddoo hamaa keessa jiraachuu ishee mul'isti. Itoophiyaan laga Abbayyaa guutuun dhuma baatii adoolessaa biyyoota yaa'aa gadii Masriif Sudaan waliin qindoomina tokko malee ni raawwatama jedhamee eegama. Hidhi Itoophiyaa waggoota kurnan oliif biyyoota sadeen gidduutti wal dhabdee guddaa kan ture yoo ta'u, keessumaa Masriin bishaan laga Abbayyaa uummanni ishee jiraachuuf barbaachisu akka dhabdu sodaa guddaa qabdu dubbatti. Bara 2009 hanga 2011tti ministeera jallisii fi qabeenyaa bishaanii Masrii ta'uun kan tajaajilan Mohammad Nasr Allam saayitii obboleettii Zaniiw Arab afaan Arabaa Al-Arab Al-Jadiid jedhamutti akka himanitti hidhichi Itoophiyaan guutamuun isaa Masriif balaa guddaa akka fidu, keessumaa yoo hidhichi yeroo gogiinsaa wajjin wal qabateef balaa guddaa waan qabuuf guutuun dhaabbachuu qaba jechuun kun hundi torban 4 hanga 6 dhufan keessatti ifa ta'a jedhan. Gargaaraan ministeera haajaa alaa Misrii duraanii Hussein Ariid Al-Arab Al-Jadiiditti akka himanitti Masriin yeroo kanatti miidhaa hidhichi qaqqabsiisu hir'isuuf tarkaanfii barbaachisaa ta'e hunda fudhachaa jirti jedhan. Yuunivarsiitii Kaayirootti Piroofeesarri qabeenyaa bishaanii kan ta'an Nadir Nur Al-Diin Al-Arab Al-Jadiiditti akka himanitti hammi miidhaan guutiinsaa kun qaqqabsiisu amma tilmaamuun akka hin danda'amne eeranii jiru. Kunis hanga Itoophiyaan amma guddina guutiinsa sanaa beeksistutti jedhan. Piroofeesarri biraa Muhammad Hafaaz Al-Arab Al-Jadiiditti akka himanitti suuraan saatalaayitii kun naannoo odola xixiqqoo lama kuusaa hidhichaa keessatti bishaan xiqqoo dabaluu argisiisa. Itti dabaluunis kunis sababa cufamuu bakkeewwan seensaa gadii lamaan bishaan kuufamaa kana keessa jiranii irraa kan ka'e ta'uu ibsuun Sudaanii fi Masriin bishaan amma tokko akka dhaabsisu ibsaniiru. Mariin hidha kana ilaalchisee Masrii fi Itoophiyaa gidduutti taasifamaa ture muddee darbee addaan cite. Ministeerri qabeenyaa bishaanii fi jallisii Masrii yeroo sanatti akka jedhetti Itoophiyaan araarama kamiyyuu fudhachuu fi itti fufiinsaan diduu ishee irraa kan ka'e mariin kun hin milkaa'in hafee jedhan. Zaniiw Arabtu gabaase. Gabaasa odiitii paarlaamaaf dhiyaateen Audiitarri Federaalaa qisaasama faayinaansii waajjiraalee mootummaa saaxilee jira. Gabaasa dabalataa qabna. Itti gaafatamtuun waajjira Audiitara Federaalaa Masarat Damisee Waxabajjii 18 bara 2024 mana maree bakka bu'oota uummataaf gabaasa odiitii faayinaansii dhiyeessanii turan. Odiitiin kun bara baajataa bara 2022 hanga bara 2023tti galiin mootummaa osoo hin sassaabamin yeroon isaa darbe. Galii gibirarraa hafee fi baasii seeraan alaa hin herregamin manneen hojii federaalaa 162 keessatti mudachuu mul'isee jira. Aadde Masarat ibsa paarlaamaaf kennaniin bulchiinsa faayinaansii fi sanadoonni baasii seeraan alaa dhaabbilee mootummaa federaalaa adda addaa keessatti mul'achuus dubbataniiru.
Gabaasni ODUU kun Koomishinii Poolisii Federaalaa dabalatee dhaabbilee federaalaa 11 keessatti baasiin hin herregamin waliigala birrii miliyoona 43.5 argamuu eeraniiru. Akkasumas dhaabbileen 30 birrii miliyoona 16.7 seeraan ala baasii taasisaniiru. Haa ta'u malee gabaasa ODUU kana keessatti wanti ijoo ta'ee maallaqa osoo hin kaffalamin yeroo isaa darbe waliigala birrii biliyoona 14.1 ta'uu isaati. Dhaabbileen 124 ta'an hirmaachuu eeramus dhaabbileen 3 garuu walakkaa qarshii kanaatiif gaafatamaniiru. Ministeerri Fayyaa maallaqaan kaffalamin birrii biliyoona 6tti dhiyaatu, Ministeerri Jallisii fi maallaqa biliyoona 1.1 fi Ministeerri Barnootaa biliyoona 1 ofirraa qabu. Piroojeektilee ijaarsa federaalaa keessatti akkaataan kontiraaktaroonni hojii ittiin hojjetan seeraan ala ta'uus ibsameera. Keessattuu gabaasni kun piroojektota ijaarsaa 12 tilmaamaan birrii biliyoona 11tti dhiyaatu kontiraaktaroota 2 qofaaf ramaduu isaanii adda baasuun kunis dambiiwwan bittaa cabsu ta'uu ibsameera. Odiitarri olaanaan gabaasa isaanii keessatti piroojektonni mootummaa addaan citan qabeenyaa mootummaa irratti miidhaa geessisuu ibsaniiru. Qorannoon piroojektota akkanaa 41 irratti geggeeffame akka mul'isutti kasaaraa birrii biliyoona 17 ta'us ibsameera. Gabaasni kun kasaaraa guddaa kana adda durummaan abbaa taayitaa koonistirakshinii Itoophiyaa kaffaltii dursaa kontiraaktarootaaf kaffalee sababa piroojeektii addaan citeef deebifachuu dadhabuusaati. Bu'aan gabaasa ODUU kanaa mala hordoffii fi to'annoo cimaa faayinaansii hundeessuun murteessaa ta'ee kan mul'isu yoo ta'u, keessumaa aangaa'onni mootummaa itti gaafatamummaa mirkaneessuuf cimsanii hojjetu akka qaban dubbataniiru. Qondaaltotni mootummaa argannoo dhaga'anii tarkaanfii sirreeffamaa hin fudhatan yoo ta'e malee rakkoo kana hiikuun hin danda'amu jechuun dabalanii dubbataniiru. Ministeerri galiiwwanii maallaqa qisaasee biliyoona 6.4 kana sassaabuuf tarkaanfii barbaachisaa fudhachuu akka qabus eerameera. Maallaqni hin kaffalamin kun waggaa tokko hanga 7tti kan ture ta'us ibsameera. Rakkoon akkasiis bara darbe keessa turuu aadde Masarat himaniiru. Sosochiiwwan kunneen seera gibiraa gatii dabalataa baatii akkasumas gibira haaraa kan akka gibira qabeenyaa fi naannoo hojiirra oolchuu kan of keessaa qabudha. Gabaasni oduu kanaa kan Addis Istaandaard. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa badhaasa filannoo imaltoota APEX bara 2024 injifate. Gabaasni kan APA Newsiti Yoonaas Mangashaatu qindeessa. Gareen aviyeeshinii Afrikaa keessatti adda duree ta'e daandiin qilleensaa Itoophiyaa badhaasa filannoo imaltoota APEX bara 2024 irratti badhaasa tajaajila bashannanaa gaarii Afrikaa fi badhaasa tajaajila Wi-Fi gaarii Afrikaa mo'achuun isaa kamsa darbe beekame. Badhaasa filannoo imaltootaan waldaa muuxannoo imaltoota daandii xiyyaaraatiin gaggeeffamu APEX jedhamu indastiricha keessatti beekama yoo ta'u, daandii qilleensaa naannolee adda addaa muuxannoo imaltootaa isa gaarii ta'e kennuu isaanii fi beekamtii kenna. Bara darbee ji'a adoolessaa keessa tajaajilli fe'umsaaf loojistikii Itoophiyaa badhaasa oduu fe'umsaa qilleensaa bara 2023 irratti badhaasa ulfina qabeessa 2 gonfatee ture. Bara darbee baatii Waxabajjii keessa daandiin qilleensaa Itoophiyaa dorgommii Skytrax 2023 agarsiisa qilleensaa Paaris irratti gaggeeffame irratti badhaasa daandiiwwan qilleensaa Afrikaa keessaa isa gaarii jedhamu injifatee jira. Itoophiyaan bara darbee badhaasa hedduu walitti qabdee turte. Kanneen keessaa badhaasa itti fufiinsa torbee fe'umsaa 2023 irratti daandii xiyyaaraa fe'umsaa fi itti fufiinsa qabu Afrikaa dabalatee tajaajila nyaataa gaarii geejjibaa keessaa badhaasa dubbistoota idil addunyaa PAX bara 2023 akkasumas Best Overall Africa Award kan jedhamu badhaasa filannoo imaltoota APEX 2023 illee injifachuun isheen yaadatama. Itoophiyaan yeroo ammaa kana ardii 5 keessatti imaltootaa fi fe'umsaan biyya keessaaf idil addunyaatti bakkeewwan 150 ol ta'anitti neetwoorkii imaltootaa fi fe'umsaa babal'isuun hojjechaa jiraachuu ishee dinqisiifannaadhaan APA News gabaasee jira. Baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa jijjiirama imaammata gurguddaa erga jalqabee torban tokko keessatti jijjiirama gatii warqee irratti taasifamuu ifoomseera. Dhiyeessitootni warqee giraama 50 hanga kiiloogiraama 3 baankii kanaaf dhiyeessaniif gatiin warqee 160 dabaluutu himame. Kanaanis baankiin biyyoolessaa Itoophiyaa gatii jiruuf maallaqa 160 dabalan ni kaffalu jedheera. Dhiyeessitootni warqee kiiloogiraama 3 hanga kiiloogiraama 30 gara baankii biyyoolessaa Itoophiyaatti gurguru yoo dhiyeessan daballii gatii 167 argatu.
Kanneen kiiloo 30 dhiyeessan ammoo daballii gatii 72 argatu. Bara baajataa Itoophiyaa darbee baankichi warqee giraama 50 hanga giraama 150 gidduutti dhiyeessitootaaf 35 gatii addunyaa irratti kaffaluun warqee bitaa ture. Hangi dhiyeessii kiiloo tokko ol yoo ta'e baankichi gatii gabaa addunyaa irratti argamuun wal bira qabamee yoo ilaalamu 52 reetii kaffalaa ture jechuun Boorkeenaatu gabaase. Dhaabbanni qorannoo qonnaa Itoophiyaa giddugala laaboraatoorii oomisha waakkoo hundeesse. Guutummaa biyyaarraa gosa waakkoo jiran walitti qabaa jiraachuu hime. Gabaasa dabalataaf Yerusaalem Tashoome. Ngudaa'ee waakkoo yookaan coommee jedhamuun beekama. Arfaasaa bokkaan roobuu biqilee bula. Namoonni bakkeerraa gurrachuun nyaatu. Inistituutiin qorannoo qonna Itoophiyaa wabii nyaataa fi carraa hojii uumuu guddisuuf sassaabbii waakkoo nyaatamuu danda'u guddisuuf tattaaffii taasisaa jiraachuusaa ibseera. Daarikteerri qorannoo baayoteek qonna Itoophiyaa obbo Dajanee Girmaa yeroo kana misooma waakkoo nyaatamuu danda'u guddisuuf tattaaffii cimsuun dubbataniiru. Gama kanaan inistituutiin bara 2021 irraa eegalee qorannoo mushroomaa nyaatamuu danda'u Itoophiyaatti qindeessaa kan ture yoo ta'u kaayyoon isaas faayidaa nyaataa fi soorataa akkasumas baayodiinagdee waliigalaa irratti qabu cimsuuf kan ka'e ta'uu ibsaniiru. Guyyaa waakkoo biyyaalessaa marsaa 3ffaa mata duree waakkoo wabii nyaataa fi carraa hojii uumuuf jedhuun tibbana Itoophiyaatti kabajameera. Obbo Dajaneen itti dabaluudhaan akka jedhanitti tattaaffii waakkoo guutuu biyyattii irraa walitti qabuu irratti taasifamuu cimee qorannoon dandeettii hin fayyadamne hiikuuf taasifamaa jira jedhaniiru. Daayirekteerichi akka ibsanitti dhaabbanni qorannoo qonna Itoophiyaa laaboraatoorii waakkoo guutuu qorattootaa fi leenjii giddugala qorannoo baayooteeknooloojii qonna biyyaalessaa keessatti hundeessee jira. Giddugalli qorannoo kun qorattoota dhaabbilee adda addaatiif leenjii wal duraa duubaan kennaa turuun adeemsa isaanii hordofaa tureera. Akka isaan jedhanitti kitaabni mata duree The Atlas of Mushrooms Global vs Itoophiyaa jedhuun inistituutichaan dhaabbilee michuu waliin ta'uun maxxanseera. Ngudaa'ee yookaan waakkoon faayidaalee fayyaa kanneen akka dandeettii dhukkuba ofirraa ittisuu, qaama keenyaa dabaluu, dhiibbaa dhiigaa hir'isuuf, hanga coomaa yookaan kolesteroolii qaama keenya keessa jiru hir'isuu, dhiibbaa hir'ina dhiigaa yookaan aneemiyaa ittisuu fi wal'aanuuf fayyaa lafee keenyaa fooyyessuuf carraa dhibee kaansariin qabamuu keenyaa ni hir'isu. Namoonni dhibee sukkaaraan hubamanii fi akkasumas xuuxama albuuda kanneen akka kaalsheemii foosfarasii dabaluuf akka gargaaru qorannooleen ni agarsiisu. Waakkoo yeroo gabaabaa keessatti sadarkaa manaatti illee bakka xiqqaatti salphaatti sassaabuun ni danda'ama. Bal'inni gabaa waakkoo addunyaa bara 2021tti doolaara biliyoona 50.3 kan tilmaamame yoo ta'u bara 2021tti biyyoota 61 waakkoo wal bira qabame yoo ilaalamu chaayinaan oomisha mushroomaa fi tiraafiilitoonii 41,117 oliin sadarkaa duraarra jirti. Jaappaanii fi Poolaandii itti aananii jiru. Bu'aa qonnaa waakkoo biyya Keeniyaa keessatti sadarkaa qonnaan bulaatti babal'atee jiraachuu ragaaleen ni agarsiisu. Qonna waakkoo Itoophiyaatti damee saffisaan guddachaa jiru ta'uu kan eere inistituutiin qonna Itoophiyaa sadarkaa oomisha isaattis guddisaa jiraachuu eereera. Daawwattoota Wiirtuu Miidiyaa oduu isaa kanaaf jennee qabannee dhiyaannee xumurree jirra. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii.